وهذا مرة وجناسوني Hojjinaasonni maaliif jaaladha? Haa, hojjinaasonni sirree نزلت في والبيكون غير ما قبل بلتيش wal beeyna. صار العلمي ما ساوى كمان قد ما النبي كنا أسر ساوى Wal anyways beeyna si jaaladha. Wal beeyna si jaaladhee jira. Itti yaadime. أبلتي وانت يا بنجر سابو نجين الرئيسات Saayii wajjin tufiin ansiin jaaladha dhugaa rabbi. Haa, ina kaatu feedaa. أما كان جالس نتي مارتمو والبيننا نجارت Wal beeynaa si siin jaaladhaasi. هي أساس بيها مقتي Kalas. أوكي مالي والبين Siin beekaa siin jaaladhaasi kalas maali? Dirqama. يا سوني ما سيري أنا بس تبيك مالي نبيكوري أنا سنبيكو سنجارت بني Haalaas akkuma ati maayikii irraa qabamtee gaafsa miidhamtetti nanillee sirraa qabamee miidhame akkam gootaayee. That big problem guys Akkam goota? Akka gootu natti hin hime. naa katakkayyuun godhuni Haalaas kaasirraa qabamee si jaaladhe. kanaafuu maal haa godhuni Aan sababan viidiyoo sirra dalagee jechuudha namni hundi ilaa warra keenyatti mucaa kana ni jaalataa minaa minnaan jedhanii jaaladhan jeene siin jaaladha dhugaanis jaaladha haalaas. أو لك فيديو دلائي ترتين Sirra dalagee ture hedduu si jaaladha haalaas maali? Si qofaatu maayikii irraa qabama? فيديو كم دلائي Tajaalatii yaabate walitti dhiyeessitu. ربي سيا جالت والله كان جالت Galatoomii maali? Amma ati nan jaalattu? يا سنجالت Kootu mee dhiisi siin jaaladhu hin jeeniiti. Deddeemte agartee nama si jaalatu dhabde maayikiin ibsaa jaalatti qonnaaf si wal jaalata. أي جالي فلان رأي لك Tuyin akkana jeen tuyin taa'e an sirraa qabamee jira akkuma ati ol seente namaan tana onneen tiyya bikka lamatti na cabte dhugaa dubbachuudhaaf amma. بكرة تكتشف بكلام إنه ترس تكمات Caccabette بكرة تكسي أجاب دور بكلام مال قثان bikka maal wal jaalanna reenaafeti siin jaaladha barate nan jaalatu. سنجالت بيه هاي Dirqama na jaalata tuyin wallaahi dirqama na jaalatta. Haay تركبني ماني ساب وأنا بين سنجالتن dirqama na jaalatta dirqama hin qaanfattooti. كايس كربان بس تركب ساب ما كم تركب أنا جالتن Dhugaa rabbii baran tuyin iyya siin jaaladha wallaahi. أتيونا جالت سنجالت سنجالت ساب سيوم بيه وكم سنجالت Dirqama na jaalatta dirqama akkuma maayikeeti dirqama na jaalattee teessanitti dhugaa sirraa qabamee sirraa miidhame dirqama moo sirraa miidhamee jira reen. أمي Alhamdulillah baguma rabbi si fide. أما لقي مين أمني كي تي في جال اللي جرا قرب ما كبسي قلمي Qoyan wallaahi tuyuu waan akkasii maal akka nama takkatti nalleen tuffatini ani jechuudha gaafa tiyyoo akkasii sirra dalageessan illee namni hedduun ijoolleen teessan ta'e warra baalee natti dhufte maal ijoollee warra baalee hedduu jaalattaa naan jaanii turanii yaas niin jaaladhan jeen ijoollee baalee dhugaa dubbachuuf hedduu takkan jaaladha. Fuula dura kiyyaatillee na jaalachuu baannaan fuulboodeen kiyya ijoolluma warra baaleetu mala. سني سيقولي أكسي قبل مالي أنا متي أوان رابي فتكلون كابوسا Akkuma ati maayikii irraa qabamte sanitti nanillee akkasii sirraa miidhame akkuma ati ol seente xonneen dhaattee bikka nama cabee bartu niyyee. هاي أكمل نجارة شون دي سنة بيتين نجارة Dhugaa si jaaladhe wallaahi akkanuma qalbii na fuuteera. أي سرة أي سيوم يس Yoomii asii arraa miti anuu si wal dubbisnee barra yaani wal qaqqaanfanne naafeettillee kalaas sodaadhee kalaas dhiise. أي سربس Ana si dubbise. أي سان Waayinee muudina irra qabachuu feetaasaa? مودي متي بكت سربس نتي مي سربس Na dubbistee si jaaladhe gaa kalaas wal dubbisne karaa hundaan wal dubbisne. جتون دبين سبان دي من قلنا ما دبسي قلنا متي Dubbii sobaan deeman booltee deebii nama dhibaa feesbuukaa wal dubbisne. فيسبوك أسي لا كاسي Na ilaa kaaste wajjin haasoyne. هاي أمال والإنجن وانا سنة ميجت Kalaas waa takka waliin hin jenne. نحن اللي دبوا لكي والإنجن ويتوكنا بقى Maali citi yaana wayin dhamaatudha haa inni citee asirratti baasuuf wal jaalanne gaa kalaas tuwiin siin jaaladha afaan oromoo ni beektaami. لكن نكب وانا تشينا سوني نو كيجي أوفيس شي قلمي أرو لايك Tuwiin ammaatiin nan jaalattu. يا سنجال البلتي جالك كان أنجر شي قال جالك كان سجمال جالامي Wallaahi sin jaaladhu jeemee. هاي سايب شو كوي جاكو سايب you wanna go off An kalaas nagumaa miidhamu jira.
Sanaan beena akkamii jaala keetuun dhagarree maalkii jaalatti jammarate? Hay. Ayumaan. Tuwiniyyaa wanta akkasii mana dhagee. Tuwiniyyaa naan jeen saaboo tuwiniyyaa naan jeen. Adara sira doktora qaba. Baas ijoollee tana lachuu tuwin. Ayoo. As deebitanii kottaa okee shirshirjaa. Asli. Cuucitii lukkuu fakkaatu ta'a isin deemtanii tuwin. Asli bagummaa mana keetiitti fargee. Hayyee. Haara. Mucaa kana eeguu irraa qabame ittiin irraa qabame anillee. Doktor. Doktor akkuma inni irraa qabame ittiin irraa qabame. Yaa'oo usjiin michoo tana nama rakkoo hamtuun ni jira. Laa. Koy. Laa uffatu. Waan ofii doktor. Waan ofii foloon irraa deebifattee bar maal jechuun? Baay'ee kottu kaawwanni haa ta'u ijoolleen wal haafeetu. Okay, ayyee beekoo. Obboleetti. Obboleetti billaa aleekum hadaraa seeraan wal dhaabadhu. Amma ati yaa tuwiniyyee taayiree akkana hin ceeni. Tuwiniyyee naan jeen saaboo maqaan kee tuwiin or hamzaa si galee. Hayyee hamsiyyee. Lanee fiqabe. Yaa rabbiin nama jaalattuu fi amma kee kun jaalaa misi galee yuutuu laayik. Tuwiniyyee wallaahi dhugaa dubbachuuf amma ammaatu onneen akka dhaadhaana jirti bara. Wallaahi siin jaaladha. Gannoo godhu. Afaan kaadhoo kan baay'ee ruhiin. That makes sense. Qoy addaamtu waan akkasii akka nama takkatti. Ati nan jaalattu sa? Yes. Ani siin jaaladha iyyuu. Galatoon. Okay, maal kee jaalatte baay'ee? Waa hunda kalaas atumaan naatee akka ajaa'ibatti si jaaladhe gaatu miyyee maali? Eessa? Dhugaa akka ajaa'iban naataate waa hunda naataate gisee irraa fi hunda manaa baan si arga bara. Anaa maal dala ogarta manaa baan? Anaa maal dala ogarta manaa baan? Tuwin dhugaa rabbi hedduun si jaaladha bartu miyyeeti nan jaalattu malee. An dhugaa rabbi siin jaaladha kalaas. Odoon sin argin rabbiin kiyya kun nan ajjeesin. Amiin. Amma anaa maal dalagu manaa baan agartaati? Siin jaaladha waa si jaaladhuufi. Maali? Waa takka hojjetu hin jirtu. Nama dhalaa taatu fakkatti ilaalee beekaami atilleen akkanumas ilaalee naaf taate dhugaa siin jaaladha kalaas. Dirqama sirraa qabamuu hin danda'u. Nama jaaladhuun beektaa miti. Jaalalamaan beetu kalaasati. Jaalalamaan beetu. Namaaf hin beetu. Obboleetti nama jaaladhuun beektaa miti. Eenyu jaalatta? Yaa nama jaaladhuun qaba. Namni ati jaalattu san si dhiisee jira. Nama biraa jaalataa niin beekaa. San bakka san jechuudha bira dhaqiitii hamzaa dhiistee jirtaa jedhii gaafadhu. Niin beekaa. Maaliif niin beekaa? Namni ati jaalattu sanii. Anamma nama jaaladhu qaba na cinqin ishee. Tuyin taa'een siin jaaladha. Taa'ee waadaan jiginaan siin jaaladha. Lubbuun si dhabaa. Lubbuu ta'e kanatti hin baasin. Ishee an nama jaaladhu. Yaa tuyin taa'ee waan du'e sitti gaafatamta. Namni kun oduma ciisuu du'ee eegale. No, rabbi yoo jite jannata isaa kennu naaf sirre. Jetteeree amma. Yaa ishee yeroo gaarii qaba. Akkam miidhamu ni beektaa? Miidhaa wayitiyyuu hin jiru miidhamini. Rabbi si miidhin. Yaa tuyin. Rabbi si Dhugaa miidhin. kana durallee hedduun si jaaladha. Hedduttiin qannasee dhiise malee oduma si jaaladhuuti oduma si jala mararumu kalaas ni jiraame xiqqoo if qannasee namni kun naafillee beekne maaliif maraadhaa jeetiin biraa dhiise ture. Kun alhamdulillah har'a rabbiin keenya kun waliin nu fide wal agarree hojjinillee haasoo jirra. Inshaallah na jaalachuu baattullee ansiin jaaladha. Zajaa rabbiin si haa kafalu. Okay? Zajaa maraa rabbi haa kafalu jedhi. Ho'oon Kalaas. illee Kalaas zajaa rabbiin si haa kafalu. Antana durallee ni hirumne durummaas ni qabaa xiqqoodha. Atillee bareedaa kana rabbi waliif nu akka oduu na jaalatti. namas jaalatti kan durmaa ta'e. Ati amma na jaalattu? Daasi libbii geessite yerootu bakka. Ishee Yaa bootaa yaa Hamzaa kiyya taa'e. Hamzaa kiyya taa'e siin jaaladha. yoo of ajjeesu taate an harka keessan qabu gaayis. I'm telling you. Siin jaaladhu ittee maan tana? Bakka yeroo biraa ol agarree amaasaan baashin si. Barsilaan kaameeraa firra kaayaniin bareedaan. Isin bar dhiirtutu nama haqa isinitti muufeetani. Ani keessa maali? Na jaaladhu ree ammati naaf isin wal jaalataatu hin.